taargoon haala kamiin fe'amee achi immoo haala kamiin fudhannaa akkamitti nu ergamuu danda'a maalidhaan nu ergamuu danda'a nu jalaan cabuu jettanii warroonni yaaddaa turtanii akkasuma immoo akkamitti akka argamu immoo kun bakka fudhatanii immoo iddoo akkanaati kan inni fudhatamu mee viidiyoo kana gadhumaatti daawwadhaa siniif galee dhiyaata akkamuun jirtu hordoftoota kabajamtoota kun nageenya waaqayyo siniif haa baay'atu. Ani nagaa kootii galata waaqayyo seentee baga nagaa taatasin jecha egaa hordoftoota kiyya kaa'e akkuma argaa jirtanii kun iddoo taargooti. Iddoo taargoo Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kan biyya alaa osoo hin taane kan Itoophiyaa keessatti jechuudha. Meeshaan keessan haala kanaan kan isinii hidhamee isinii ergamu achi jechuudha. Shaanxanis haala kun rottoo gubbaa jiru saniin hidhamee isinii ergama. Kaartooniin haaluma kanaan isinii ashagamee ergama. Waan hunduu wanti isin barbaadde hunduu kunoo haala kanaan ashagamee isinii ergama jechuudha biyyarra. Bakka jirtanirraa akkanatti isinii ergamuu danda'a. Meeshaan keessan cabuu hin danda'u gonkumaa jechuudha. Hin cabusi si jalaas miidhamuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf kaartoon malee yoo ta'e yaada yoo si fayyannee malee hin cabuu si jalaa wannoo ta'uu danda'u si jalaa bittinnaa'uu danda'u jechuudha. Maaragiidhaan si ashagame akkanatti si dhufa jechuudha. Kun haala kanaan ashagama roottuuwwan viidiyoota darbe keessatti isin hojjedhe sun haala kanaan isinitti agarsiisa kan jedhe haala kanaanii jechuudha. Akkaataa immoo dhaxxanii baafattani haalatu jira iddootu jira iddoo sanaxxanii ofii keessanii maqaa keessanii sibichaatu seenee baasa malee namni biraaf bu'uu hin danda'u. Nama maqaa isa ergameen jechuudha. Garuu yoo namaa isa ergitan immoo namuma santu dhaqee isinii baasa jechuudha. Yoo immoo maqaa keetiin ta'e maquma keetiif dhadheeffatta jechuudha. Hanga tokko immoo maqaa keessanii wayya taargoon yoo ergattanii jechuudha. Waan kan sirriitti beekuu qabdan. Namaa erguurra immoo hanguma ta'e soo ta'e kan ofii keessanii ergattantu irra maqaa keessanii ergattantu irra gatii bareedduu isinii qaba jechuudha. Gaafa ofii keessanii ergattanii gatii bareedaa isinii qaba jechuudha. Kanaaf haga isinii danda'ame yeroo galtan ofuma keessanii fudhadhaa galaa malee hin erginaa jechuudha. Agartanii amma kanaafuu xiqqoo gatiin illee isinii qannasaa qaran illee isinii qannasa jechuudha. Maqaa keetii fi kan namaati garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Warroonni beektan hin beektanii warroonni fakkeenyaaf tanaan dura taargoo gootanii beektan beekuu dandeessan. Kanaafuu hanga isinii danda'ametti maquma keessanii gizummaa achii fixattanii galtan taargoo godhaa malee kan namaatiin hin erginaa isin jedha. Ani ofii kiyyaa yaada achii isaantu na erge malee maquma kiyyaa ergame jechuudha. Maquma kiyyaa ergame anatu achii galee anatu achii maqaa kiyyaa fudhate waan ta'eef hagas hunda wanti na fixeen jiru jechuudha. Maqaa namaatiin ta'e immoo baay'ee fixa jechuudha. Wannaa irratti qaraxa irratti baay'ee si fixa. Namni maqaa namaatiin ergu kun baay'ee fixa jechuudha. Shaanxaa takka irratti 20,000 30,000 kaffalta jechuudha. Yoo kan namaa ergitu maqaa namaatiin ergite jechuudha. Garuu gaafa keetii ergitu baay'ee wannan jettu jechuudha. Baay'ee hin kaffaltu jechuudha. Kanaaf maqaa keessanii ergachuu yaala hanga isinii danda'ametti. Akkasuma yeroo ofii keessanii xumurtanii galuu taatan maqaa keessanii ergadhaa malee maqaa namaatiin erginaa hin jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Gizee taargoo isinii ergamu malee wantoonni harkaa caccabaa na jalaa caccabettanii yaaddan hin jiru. Yeroo immoo hiikanis akkasumatti haaluma kanaan isaanillee isiniif ashaganii isiniif hidhu jechuudha. Yeroo fattashanii ka'anillee waan barbaadde erguu dandeecha. Garuu irra caalatti roottotu ba'ata. Baay'inaan roottoo fi wannaatu ba'ata. Kaartoonis baay'ee jira. Akkasuma immoo saaxinii isiniin jedhellee viidiyoo hojjedhe keessatti isiniin jedhe. Garuu kan immoo isin fayyadu keessaa ijoolleen maaltu nu fayyada maalii erganna kan jettan akka kootti kan isin fayyadu isinitti himeen jira viidiyoo keessatti jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf kun roottoon kun baay'ee si fayyada. Maaliif asittis si fayyada achittis si fayyada jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif qarshiin keetii sootti bahe waan faayidaa guddaa sii qabu jechuudha. Waan hanga ati jirtu si waliin taa'u jechuudha. Sii galee kanaaf warroonni taargoo gochuu barbaadan haala kanaan bakka sanii fudhattanii maaragiini isinii hanqabamee isinii dhufa biyya achirraa fakkeenya bakka jirturraa akkamitti
Itoophiyaa sii gala ati bakka barbaadde biyya barbaadde jiraadhu inni bakkuma tokkotti bu'aa achumaa immoo maqaa keetiin akkasitti sii baasu ati immoo baafattee deemta jechuudha. Garuu porososii hedduu takka qaba achi keessi dhugaa rabbi ani kanan ganama seene galgalan bahe jechuudha. Galgala fudhadhee bahe jechuudha. Waaqa achi keessatti baay'ee nama dadhabsiisa jechuudha. Dafanii nama gaggeessanii hin ulfaata. Baay'ee nama wannaa jedhanii ulfaata baay'ee jechuudha. Haa ta'u guyyaa tokko soo ta'e waan keeti waan ta'e waan ofii keetii itti gammaddu waan ta'eef danda'uu qabdaa jechuudha. Walumaa galatti malee porososii hedduu tokko guddata porososii isaa jechuudha. Bakka tokko qofatti kan qarshii kaffalanii miti jechuudha. Hedduu bakka baay'eetti kaffaltaa. Iddoo kana achi kaffalis hin jedhu iddoo kana kaffalis hin jedhu waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf akkasuma immoo mudannoo achi keessatti na mudate illee immoo viidiyoo biraatiin isinitti deebi'ee jechuudha. Maaltu akka na mudate achi keessa yeroo dhaqee akkasuma meeshaa kiyya ergame keessatti wanta na mudate isiniif viidiyoo lammataa irratti isiniif hojjedha jechuudha. Naa kana fakkaataa ijoolleen immoo argachuu barbaadanii haala kana argattanii akkuma argaartan xaawulaa kanarratti adii kanarratti gajjissanii isarratti isin ilaala malee lafatti gadi hin jistan jarqii keetiin jechuudha. Isin balaa baduu hin danda'u jechuudha dhugaa. Na haala kanaan kan ergamu taarguun jechuudha. Akkasitti isin hidhamee isin ergamuu danda'a warroonni nu jalaa tabalaashaa nu jalaa maalii ta'a jettan nan tokkoyyuu isin jalaan ta'u. Yoo fattasha sanillee wanni tokko isin jalaan ta'u jechuudha. Lafa daaraa wayititti kan naqanii miti jechuudha. Haala kana fakkaataa akkasuma warri mana kana haarawwataa subscribe gochuun maamila ta'a. Yaada qiiqoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinetti viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Hunda keessanuu baay'ee hanga viidiyoo biraatii walitti deebinetti viidiyoo kanaan turtii gaarii.